kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Siinqee Production sagantaa keenya arraatiin ammoo fedhii ulaa galaanaa Itoophiyaa fi filannoolee isheen qabdu seerri idil addunyaa maal jedha dinaa waraanaa Somaaliyaaf Itoophiyaa maal fakkaata kan jedhu irratti toota qindeeffanne qabna nu faana turan akkuma yeroo maraa affeerraa keenya yeroo maraatiin gara bal'ina qophii keenyaatti darbuun duraatti kanneen maatii keenya osoon ta'in jirtan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jecha odeeffannoon kun immoo hiriyoota keenyaan biraan keenya yoo jettan share gochuudhaan akka qaqqabsiistan like gochuun dagatinaa isiniin jennam. Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufuu isaanii hordofuudhaan dhimmoonni ulaa galaanaatiin wal qabatan kallattiidhaanis ta'e alkallattiidhaan kaafamaa turuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiy erga aangootti dhufaniin booda humna galaanaa waggaa 30 diigamee ture deebisanii ijaaruudhaan seensa humnoota waraana biyyattii yoo taasisan biyyi galaanaanis ta'e garbaan daangeffamtu in qabne maaliif humni galaanaa barbaachise gaaffileen jedhan irratti kaafamaa turuun ni yaadatama. Keessattuu ammoo bara darbe keessa fedhiin ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa walgahii miseensa paartii irraa kaasetiin hanga walgahiiwwan namoonni bebbeekamoon irratti kallattiif alkallattiin hirmaatan irratti kaafamuun mariin irratti taasifamaa akka turetu dhagahamatiin ture. Gan jalqaba bara kanaa irratti ammoo haasaa muummichi ministeera Abiy Ahmed miseensota mana maree waliin taasisanii fi miidiyaalee mootummaa irratti guyyaa wal fakkaataa irratti darbeen Itoophiyaan ulaa galaanaa akka barbaachisu yoo dubbatamantu dhaga'ame. Eertiraan yeroo biyya walabaa taatetti ulaa galaanaa malee kan hafte Itoophiyaan bahaa fi gaanfa Afrikaa irratti baay'ina uummataa hedduu kan qabduu fi lafa bal'aa kan hammattu Itoophiyaan biyya guddoo ulaa galaanaa hin qabne erga taate waggootan 30 lakkoofsisteetti. Waggoota muraasa buufataaleen Eertiraa fi Jabuutii daldala al ergii fi biyya keessa galaniif itti fayyadamaa turtulleen Eertiraa waliin waraanni uumamaan fedhiin buufata waliigalaa karaa Jabuutiin ta'e hanga ammaattu sochiilee galee fi bahan irra caalaan buufata Jabuutii irratti hirkataa ta'eetiin jiram. Egaan Itoophiyaan waggoota 5 darban keessa humna galaanaa ishee diigame ture deebistee ijaaruudhaaf yaalii taasisaa turte hordofuudhaan gama galaana diimaatiin ulaan akka barbaachisu kun dhimma jireenyaaf jiraachuu dhabuu ta'uu muummichi ministeera Abiy ifatti dubbachuun isaanii dubbii ijoo ta'eetiin jira. Galaanni diimaa fi Abbayyaan dhimma Itoophiyaa kan murteessan Itoophiyaa waliin hidhata kan qaban misoomaa fi badii Itoophiyaaf bu'uura kan jedhan muummichi ministeera Abiy qophii gara biraa irratti ammoo biyyi isaanii kanaan wal qabatee humnaa fi weeraraan galmaan ga'uuf akka hin barbaanne dubbatanii. Itoophiyaan biyya kamuu weerarteen beektu ammas weerartu muummicha ministeera Abiyyitu jedhe. Dhimmi karra galaanaa qabaachuu Itoophiyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti kan jedhan muummichi ministeera seera ulaa galaanaa idil addunyaa biyyoota ulaa galaanaa hin qabneef mirga karra galaanaa argachuu ilaalchisee ammoo dhaabbati biyyoota gamtoomaniitti konvenshinii bahetu jira. Kunis waliigaltee biyyoonni cufaa ta'an daangaa galaanaa fi garbaa hin qabne karaa buufata biyyoota naannoo isaaniitti argamuutiin tajaajila argachuu isaan dandeessisudha. Konvenshinichi biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne karaa galaanaatti darbuu danda'an argachuuf mirga akka qaban konvenshinicha irratti kaa'amuu kan dubbatan ogeessi seera idil addunyaa. Akkuma kanas dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN keessa waggoota 30 kan hojjetan obbo Baayisaa Waaqwayyaati. Kunis waliigaltee biyyoota lamaanii gidduutti raawwatamuun akka ta'u kaa'ameera jedhu. Egaan sababii kanaatiin
dubbiin konvenshinichaa ijoon dhimmi fayyadama ulaa galaanaa sadarkaa walitti dhufeenya biyyoota lamaan gidduu irratti kan murtaa'u ta'uusaa kaasuudhaan waliigalteen alaa garuu seerri idil addunyaatis hin deeggaru jedheetiin jira. Waliigalteen alatti garuu seerri idil addunyaatis akka hin deeggarre kaasaniitiin jiru. Kan oolfamu haaluma waliigaltee biyyoota jidduutti taasifamuun yoo ta'u mirgoota daangeffamaa kan jedhaniin obbo Baay'isaan haa ta'u malee biyyoonni karra galaanaa hin qabne ulaa galaanaa argatanis ofii isaaniif qofa osoo hin taane hawaasa addunyaa dabalatee bu'aa kan argamsiisu waan ta'eef kallattii kanaan ilaalamuu akka qabaatu kaa'amuu kaasanii jiru. Ulaa galaanaa argachuudhaaf immoo filannoo akkamiitu jira kan jedhuuf dachee gaarri caalu galaanaa fi garbaan guutamteerra biyyoota addunyaa 200 ol jiran keessaa 44 ulaa galaanaa hin qabani. Isaan keessaas kan akka Kazaakistaan kan bulchiinsa baay'ee bal'aa qabdu adda durummaadhaan eeramti. Itiyoophiyaanis uummata baay'ee fi dachii bal'aa qabattee biyyoota Afrikaa ulaa galaanaa hin qabne keessaa tokko taatee jirti. Ta'u malee Itiyoophiyaan daldalawwan karaa galaanaatiin barbaadamaniif uffataaleewwan naannawa isheetti argaman kan Jabuutii, Eertiraa, Somaaliyaa, Keeniyaa fi kan Sudaanitti fayyadamuuf filmaata olaanaa qabdi. Muummichi ministeera Abiy fedhii biyyi isaanii ulaa galaanaa argachuu qabdu kaasuu isaanii fi walitti dhufeenya Eertiraa waliin qabaachaa turaniin hedduun dhimmicha buufata Asab waliin walitti hidhatan. Hayyuun seeraa idil addunyaa obbo Baay'isaan dhiyeenya hanga Itoophiyaatti qabuu fi tajaajila kanaan dura kennaa turerraa ka'uudhaan filannoo ulaa galaanaa Itoophiyaa yoo hubachiisan Asab kaasuudhaan Itoophiyaan biyyoota naannoo ishee jiran waliin waliigalteerra gahuu yoo dandeesse ulaa galaanaa argachuudhaaf filannoowwan 3 akka qabdu kaasaniitiin jirani. Kan jalqabaa immoo wal jijjiiruudha. Kanaanis biyyi ulaa galaanaa kennu sun lafa qaama Itoophiyaa na fayyada jedhu dabarsanii kennuudhaan karra galaanaa argachuun ni danda'ama jedhu. Lammaffaan immoo oomishaan wal jijjiiruudha. Itoophiyaan oomisha ishee biyya sanaaf kennuu qabaatti. Fakkeenyaaf buna, ibsaa yookaan oomisha gara biraa kennuu ni dandeessi jechuudha. Sadaffaan immoo maallaqaan kan ta'udha. Itoophiyaan filannoo dorgommii yookaan kaffaltii gadaanaadhaan itti fayyadamtu argachuudha. Kanaanis biyyoonni naannoo isheettiin argaman dorgomsiisuudhaan rakasaan tajaajila buufata argatti. Kana malees filmaata bal'aadhaa fi sarara amansiisaa akka argattu ishii taasisa. Gaan obbo Baay'isaan mootummaan isaan 3 keessaa tokko raawwachuudhaaf murteessa jechuun tilmaama isaanii kaa'uudhaan alatti kun hundaa garuu waliigaltee walitti dhufeenya biyyoota gidduu jiruutiin kan taasifamu ta'uu jala sararuudhaan dubbatanii jiru. Biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne kanneen qaban wajjin walii galuun fayyadamuu danda'u malee abbummaa isaa qabaachuu akka hin dandeenye kaasuudhaan obbo Baay'isaan fedhiin waan jiru qofaaf abbummaan ulaa galaanaa qabaachuun akka hin danda'amneef garuu walii galtee irratti hundaa'uudhaan qabaachuun akka danda'amu kaasu. Kunis ta'ee garuu waliigaltichi diigamuu ni danda'a. Eertiraan Asab hin barbaadu jettee fedhii isheetiin Itoophiyaaf kennuu ni dandeessi. Kana jechuun ammoo buufanni doonii Asab daangaa Itoophiyaa ta'a jechuu miti. Mirga itti fayyadamuu kennuu malee biyyi daangaa ofii kutee namaa kennuu hin jiru. Obbo Baay'isaan fakkeenya Moldovaa fi Yuukireen kaasuudhaan dubbatani. Moldovaan Yuukireen irraa ulaa galaanaa meetira 600 fudhachuudhaan buufata doonii irratti ijaarteetti. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu kan jirus bifuma kanaan fedhii Asmaraatiin kan murtaa'udha. Dhimma Asabiin ilaalchiseetiin fedhii mootummaa Eertiraatiin ala ta'uu hin danda'u jedhu obbo Baay'isaan gama isaaniitiin. Humnaan ulaa galaanaa argachuun ni danda'ama kan jedhuuf ammoo mootummaan Itoophiyaa fedhii ulaa galaanaa qabaachuu erga beeksiseen booda gaanfa Afrikaatti walitti bu'iinsi dhalachuu danda'a sodaan jedhus dhiyeenya kana heddumminaan dhaga'amaa jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmed garuu Itoophiyaan fedhii ulaa galaanaa kan galmaan geessu marii fi waliigalteen malee humnaan akka hin taane irra deddeebiin dubbatanii jiru. Seenaa biyyoota addunyaa keessatti waraanawwan gurguddaan gaggeeffaman
geggeeffaman abbaa ulaa galaanaa ta'uuf kan geggeeffamanidha jechuun ulaawwan galaanaa olaantummaan qabachuuf fedhiiwwan turan waranawwan hedduuf sababa ta'uu kaasu obbo Baay'isaan. Amma garuu haalli jijjiiramuu kan kaasan hayyuun seeraa idil addunyaa kun amma humnaan qaba jedhaniitiin abbummaa ulaa galaanaa qabachuudhaaf biyya ollaa weeraruun waan barri irra darbedha jechuudhaan sababni fedheellee yoo jiraate hawaasa idil addunyaa birattis fudhatama akka hin qabne kaasaniitiin jiru. Haa ta'utiin garuu waraanni uumame biyyi tokkoom biyya biraa irratti olaantummaa yoo argate ulaa galaanaa qabaachuun ni danda'a jedhu. Osoo hin taane humnaan ulaa galaanaa qabachuun mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomaniif galchuun itti fayyadamuu ni danda'u. Seera qabeessa kan hin taane humnaan qabachuun waggaa 30 hanga 40 gidduutti gara seera qabeessummaatti jijjiiruun haalli itti danda'amus ni jiraata jedhu obbo Baay'isaan. Adeemsa akkanaa hawaasni idil addunyaa deeggaruudhaa baatus haalli itti fudhatama qabaachuu danda'u hin jiru jechuun akka hin danda'amnes ni kaasu. Gaaffii seenaa gaaffiin walabummaa Eertiraa yommuu ka'uuf gaaffiin Itoophiyaan ulaa galaanaatti fayyadamuuf qabdus yeroo dheeraaf ka'aatiin tureera. Eertiraan gaafa biyya walabaa taatu mirgi Itoophiyaan ulaa ittiin gara galaanaatti baatus qabaachuus namoonni hedduu kaasaa turani. Waraanni addunyaa lammaffaan dhumateetiin dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yeroo hundaa'utti biyyoonni Laatiin Ameerikaa fi Arabaa hedduun isaanii Eertiraan biyya walabaa ta'uu akka qabdu deeggaraa turan kan jedhan obbo Baay'isaan gamtaan Sooviyettis walabummaa Eertiraa deeggaruun garuu asaba Itoophiyaaf kennamuu qaba jettee falmaa turuu kaasu. Haa ta'utii garuu yeroo Eertiraan biyya taatee walabummaa ishee labsattu mootummaan yeroos Itoophiyaa bulchaa ture gaaffii abbummaa asab dhiyeessuu qaba ture jedhu obbo Baay'isaan. Itoophiyaan yeroo Eertiraan biyya taatutti buufanni doonii asab naaf mala jettee UN'tti yookaan sadarkaa idil addunyaatti kan biraatti osoo galmeessisteetti ta'ee hanga fedhe yoo turellee deebiftee kaasuu dandeessi ture jechuudhaan odola Kiriimiyam Raashiyaan Yuukireen irraa deebistee fudhatte akka fakkeenyaatti kaasaniitiin jiru. Egaan Raashiyaan bara 2014tti Kiriimiyaa humnaan Yuukireen irraa yeroo fudhattu Yuukireen jalqabarraa kaatee daangaan koo na jalaa fudhatameera jetteetiin galmeessiftee turte. Kanaafis biyyoonnii fi dhaabbileen idil addunyaa Kiriimiyaan kan Yuukireenidha jedhu malee kan Raashiyaati jedhanii beekamtiin kennineefi. Kanarraa ka'uudhaanis Eertiraan yeroo bilisa baatu Itoophiyaan buufanni doonii asab kan kooti humna waanan dhabeef na jalaa fudhatame jettee galmeessiftee osoo hin ta'in seenaa keessatti yeroo kamuu gaaffii abbummaa ka'uun itti fufa ture. Sana booda immoo jaarsummaan yookaan gara mana murtii idil addunyaatti geessuun itti fayyadamuun kan danda'amu ture jedhan obbo Baay'isaan. Kanaanis wal qabatee egaan yeroo sana qondaaltonni mootummaa lama asab tasuma kan Itoophiyaa ta'een beeku asab sammuu uummata Itoophiyaa keessaa balleessuu qabna jedhanii osoo dubbatanii dhaga'eera jechuun mudannoo gaddisiisaa isaan mudatee ture akka kanattiin himanii jiranii. Akkasaan jedhanitti ammoo Eertiraan yeroo biyya taatu Itoophiyaan gaaffii abbummaa ulaa galaanaa waan hin kaasneef kana booda gaaffiin kun deebi'ee ka'uuf carraansaas dhiphaadha. Carraansaas darbeera waan ta'eef kana booda Eertiraa wajjin mari'achuuf walii galuu qofaan akka Itoophiyaa baasuuf waraanaa fi humnaan asab deebisan akka hin danda'amne himanii jiru. Carraansaa kan itti darbeef waan ta'uu hin dandeenye jechuun kan kaasan obbo Baay'isaan yaada isaanii kanuma irratti golabaniitiin jiraniin nutis qopheeffannee isin biraan gahaa turre kana gammaatti dhaggeeffachaa turtan ture. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma. Qophiin Siinqee Production kan biroon haga walitti deebinutti nagaadhaan nuuf tura. Share, subscribe gochuun dagatinaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati.